irratti fuudhuu jaaladhe Itoophiyaadhaan jira kunoo kudhaniitu itti firaasha irra rafaa jira kaatatti hin fuuneesi. Yani irratti buuchuun barbaada jechuudha si ustaaz. Irratti fuudhu jechuun du'i jechuudha. Irratti fuudhu jechuun du'uu nan filadha. Aboo rabbiin ilma. Mubee waatu jira qoyaan gidha meesin lamanuu haasaa ustaaziin fi booniyyeen maal keessan? Ani akka beekutti abbaan alfaa gan ani akka beekutti masaaroodha isheen. Hai. Ustaaz Muhammad Bayaan. Eenyudha wal mari'attan? Raanidha kanaan dura sitti dubbatan isheen. Jaartii tanatti ayyee jedhe tiyya tokko boru namni jeesaatti oofaa hin jiru jettee yaadda beekta. Akkasanii abshir. Akkasanii haadha manaa taphatuu feete taphadhu hin deeman. Alkeen gaarii ayyeen akka Lakkii ustaaza kiyya qaalii lakkii ni qoosne ustaaza koo qaalii. Hin jaallanna haadha manaa keessa fudhaa deemaati akkuma ergasii keessanii immoo keessa wajjin bultu moo ustaaza? Kan na dhibee dhibbi shanarree fintanaa sun amma eessa dhufe amma kun eessa jireenya dhibbaa fi 80 jira gaafa ammoo naaf ishiin haasa'u bar jinniin qabree keessa jirtullee numa baatee haati. Wallaan hiima irratti amma naaf ishii yoo haasawa eegalle nama kumaaf wayii dhufee daawwata waan kanaaf ani hin beeku. Subhaanallah. Bakka amma ustaaza fudhaa deemaati yoo feetan immoo keessa wajjin bulaa yoo feetan. Yeroon akkasii isin hin jiru isin jibbee osoo hin taane abshira jaalala yookaan isin namaaf qabdanii fi gammachuu namaaf qabdanii isin hin jenne abshira baay'ee takka isin jaalannaa baay'ee takka isin kabajan ammoo. Jaalala keessa itti garuu uummanni ni gaafate fakkaata wallaahi. Asrii immoo boru akka dhuftani sababiin maal jennaan. Waan jabaa jira icciitiin minaa kan icciitiin sarpiraayizii jira. Akka asrii irratti sarpiraayizii cimaa jira ustaazaa fi booniyyee gidduutti sarpiraayizii cimaa qabna asriitti nurraa nafinaa siniin jenna qaba beeksisa kun. Nama dhibba sadii. Amma koo booniyyeef ustaazni wal argatanii mana mubaarak jiru jechuu osoo dhaqanii himanii yoo xiqqaate nama 2,000 dhufa maaliif ajandaa keessan jaallata garuu uummanni ustaaz. Walitti sin jaallatu moo? Wallah harar kana keessa booniyyee jennaan daa'ima xiqqaatti ustaaz booniyyee naan jedha wallahi laziim maali boo bara edaa haati hunoo silkii guddoo boodhiis ustaaz booniyyee maamcaan eessaa na bara jeetan daa'ima xiqqaalillee itti jechuudha. Naan jee hechuu eegalee ofirraan dhiise bakka taphate namni kun jaalalaan namaan jedha jeetan dhiise. Yeroo anummaan kun ustaaz booniyyee jechuun anaatiittu barsiise. Tanaaf ustaaz booniyyee barsiisaa ishiitii. Waalaikum assalaam. Achirratti fudhadhe bakka. Nagaa Abdurrashid jala kanan beektaati keessummoota koo adda. La gati si beeku ennaan gaaffii hin taane akkatiin gaafanne dhibbattan si eeyyamasiif. Duryee eeyyamne malee. Akka isaan isin jala ayyaana amma ganaa beeksisa itti goona jalqaba irratti immoo akka isaan isin jala ayyaana dirqama mana keessatti yookaan barsiisuu qabdi. Yookiin waan ishiin sirraa barbaadu. Nati
Ana caalaa nama fedhee yaadu'an. Baay'ee ol jaalladha Ustaaz Muhammad Bayaaniin. Nan shakkanu ana. لا مبارك وانا با ilmaate jecha shakkoose singilii ta'een shakka. Akkasii kun. Ba ilma diimaa ta'e qaba inni. Sagaleen kee hin jiru? Waalaikum Waalaikum salaam salaam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Galatoomii biroo koo mana keettoo seente Abdurrashiid. Ani koo sagaleen hin jiru yaartu ijoollee. Dhuguma sagaleen Kan hin jiru. Abdurrashiid dakatti hin dhaga'amu mubee maaliif akka ta'e hin beeku. Sagaleen Abdurrashiid lafatti hin dhaga'amu. Isin qofatu dhagaa sitti dhaga'ama malee jarri koomentii hin dhaga'ani. Noo kan keenyoo. Kees hin dhaga'ama kan ustaazas hin dhaga'ama kan isaa qofatu hin dhaga'ama malee. Uummataa kiyya hin dhaga'ama. Nagahama kan ga'e. Bilbila kan biraatiin Naa nagahama. jaratti jara koomentii. Nagahamaa jiru jechuudha. Dhiisii Booni kan keenii jira. Inni guddaan koo jiraachuu dhaabetti uummanni kun sagalee koo dhaga'uu fedha. Mubee saa walikkoo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booni asumaan na barsiisi mubeedhaan aniifatu maal akka ta'an. Mubeen hin beeku. Akkuma isin beekne anas hin beeku. Ustaazni haa dubbatu kaasan immoo. Amma saanuudha mamaa inni. Yaa Rabbi Ustaaz Muhammad Bayaanii boonii laaffisi masaanuu irratti masaanuu. Garuu hin jaallatan zaman akkanaa sirratti. Ani immoo nan hawwaafi. Booni akkam jirta nagaa. Hiraajiin isin masaan irratti fuudhuu jaaladha. Itoophiyaadhaan jira kunoo kudhaniitu itti firaasha irra rafaa jira kaatatti hin fuuneesi. Yaani irratti buuchuun barbaada jechuudha si Ustaaz. Irratti fuudhu jechuun du'i jechuudha. Irratti fuudhu jechuun du'uudhaan filadha. Hai. Aboo Rabbiin ilma. Mubee waatu jira qoyaan gidha. Mee isin lamanuu haasaa ustaaziin fi booniyyeen an maal keessan? Ani akka beekutti abbaan alfaa gan ani akka beekutti masaanuudha isheen. Hai. Ustaaz Muhammad Bayaan. Eenyudha wal mari'attan? Raani dhagaa kan kanaan dura sitti dubbatan isheen. Atuu baasa qabda jaarsa biraa qopheessiteefi. Ana miti akka isheen na jaalatullee sumatu natti hime akka jaartii lammaffaallee akka siif ta'uu barbaadu. Ati jaalatta akka abbaa mana keetii jaartii sirriitti lammeeffate. Siituu natti hime. Siituu natti hime ana miti. Ati hin jaalattu gaa? Ani jibbuu fi jaalachuu osoo hin taane siituu natti hime kaashiin akkana jette. Akkaan sitti namni ishiin bar sambar dhaamsa ishiitiin sitti dhaame malee sitti namni. Amma ishiin bar ammaal keessan isin jettee maashaallah nama biraa qopheessiteef amma yaadadde lakke maashaallah. Maal jechuudha ustaazii sirumatti wal ganuun dhufte ani jidduu kana immoo isa isin wal dhabdan kana lan dhaga'u xiqqoo sii boqonnaa dhabee hirriba dhabaan ture garuu. Ammaaliifuu isin wajjinumaan isin jaalladha. Qophaa isin hin fedhu. Yaaddeeta uummanni sooshaal miidiyaa kun waan biraan raawwata. Mee naadhiis ofii buu madaa yaatan jira madaa lamuu nutti hin dabalini. Dhaabi asumatti. Ayye. Garuu ustaaz booniyyaa na jaalladhe yoo isin na jibbitanis. Booniti wajjin yaada shaadad? Ni እወድሻለሁ እሱ ነው እንጂ የማይፈልገው Inni gaa Ustaaz Muhammad Bayaan na ajjeesuudhaan jedheera.
Fuudhi warra kan biraa jennaan. Miti. Ani laa nama nu beesa kana namaniin kanaan dura hundinuu uummanni miidiyaan kun ragaadha. Namoota hedduutu ni beekan. Ol naa fuudhi malee jennaani. Booniyeen sitti taphattee barsiisan diraamaa natti taphattee bar malee si waan dhugaatti miti jar. Akkanaan Way ustaaz amma waggaa guutuu an taa'ee isin eegaa jiru kasaaree jechuudha. Booniyyeen afaaniin uummata kana qaanfattee malee isa bira jiraatti ableen sii dirti yoo biraa eeggatteti. Abboo bismillahirrahmanirrahim yaa booniyye rabbi luugame jechuudha. Ustaaza akka saasi jaallatan kanatti. Atillee kan daraan jaallattu rabbi si haa taasisu. Amiin jedhu. Amiin. Kan dachaa ustaazni si jaallatan akka isaan si jaallatan akka isaan si kabajan yeroon argu wallaahi baay'ee natti dhaga'ama si jaallachuun gaariidha. Atis immoo bismillahirrahmanirrahim akkam beekamne jechuudha. Dachaa dhibba isaanii ka jaallattee amri isaaniitiin bultee umrii waliin dheeratan rabbi si na godhu. Amiin. Akka isaanii eeggadhu akka ustaaza keenya eeggadhu amma ustaaza bakka buusu ustaaza ajaja keessa inni gara buusu. Wallah mubaarak innaa waalaa sibiin dhiyaattee attaa jaansunillee geesse jirti amma hin baana. Animbuu. Egaa ciliintoo janiituutu jira hoommeeti ciliintoo dhanuu baafte. Animbuu. Ciliintoo jechuun. Ustaaz Muhammad Bayaan buuf jennaan ta'e ganga buutee musikii jala kaasuu jenna wallola dhaqiiti. Oggambee itti dabalee fi hin baati abshir. Salaam alaikum. Mubaarak ani boru viidiyoo sirra dalaga gasti isaatirraa gadi na darbe jedhe. Isaanuu fi dabaluu deemaniiru ofiinuun buutee jedhaniiru bakka amma siifata walan. Immoo hidhadha. ትንሽ እጄ ጥቆ ሲደቅ ሀሴን ነው ፈቀላስ ጥቆ ሲያስመ ቱሪየት እሺ ደመ ያላ ብልብል ዳፍ ብልብል ክበት Boniye si dawal Allahu Akbar dawalanka boniye ma cufta ma bira cufte boniye ma bira እንጩፍኔ ወላሂ እንጩፍኔ indawale sanam ደወሌራ ገሩን ጩፍኔ yella buy deemna na basi ቆይ እሺ ጥቆን እንዴም la amma sanatti dawalamnan simbusa ኤም ብልብለምኔ ሙባረክ amma dawalame አረመና ከንከስ ከላስ ሙቤ ከላስ ነጋና ቡላሺ አንጥቆ ዴሜን ነው ayya ሲነስ ማድረስ busi aro manni boniye shari Allah deem ofigeti ኖ ሙባረክ ሶኒኔ የሚንሞ deemi dawali ustaza sirradda walla cufte kaate kakat ኡስታዝኒ ረፉ በርባዴን ያልከነ በረም wallahi ani cufne di kakat አልዘጋም ወላሂ ዱበት ፍራ ዴቢሴም ልቹን እንካስነልን ጩፍነለ yalla deemi rakasi deegotu kotu